Nuti aadaa keenya ta'ee ittoo lukkuu yookiin handaanqoo akkuma baay'ee jaallannutti isaanis foon jaldeessaa inumaayyuu dheedhii isaa nyaachuu hunda caalaa filatu. Adamsanii kan nyaatan gogaa damuu isaanis wantoota garaagaraa ittiin hojjechuufis ni fayyadamu. Dhukkubsatanii kilinika yookiin hospitaala hin deemanii yookiin akkuma keenyaa dhibeen qabameeraa jedhanii dawaa ogeessa fayyaatiin isayyuu roga miidhaa qabu hin fudhatanii. Inumaayyuu akkuma beektota abaabilee fi akaakilee keenyaatti baalawwanii fi iddaawwan sukkuumuun dhibeewwan hundaa fi dawaa qopheessanii fayyummaa isaanii eeguu irratti baay'ee beektotadha. Mana barnootaa seenanii waa'ee lubbuu qabeeyyii fiiziksii fi keemistirii osoo hin qoratin waa'ee uumamaa irratti beekumsa gadi fagoo horachuun fi hubachuun dandeettii qabanis kan nama dinqisiisudha. Ikwaadoorii hanga Taanzaaniyaatti bosonawwan biyyoota adda addaa keessatti haala jireenya addunyaa kanarraa of fageessanii uumama waliin osoo addaan hin bahin walitti hidhamanii gosawwan jiratanidha. Addunyaa keenya aadaawwan ajaa'ibsiisaa bifa hedduu qabduu fi haala jireenyaa baay'ee adda ta'een kan hordofaniin kan guutamte addunyaan kun isaanis qaama addunyaa kanaa ta'anii jireenya magaalaa caalaa jiraachaa jiru. Fayyaa fi nagaa kan isiniif hawwinu maatii chaanaalii ajaa'ibaa keenyaa qophii keenya har'aatiin haalli jireenya isaanii jaarraawwan hedduu keessa darbee osoo hin jijjiiramin aadaa fi duudhaa isaanii utubuun beekumsa isaanii dhalootarraa gara dhalootaatti dhaalamaa hararra kan gahan addunyaa ammayyaa kana waliin walitti hidhamiinsa osoo hin qabaatin seeraa fi aadaa akkasumas duudhaa isaanii namoota ajaa'ibaa itti fufsiisan akkasumas haalli fi aadaa nyaataa isaanii akkasumas beekumsa uumamaa gadi fagoo isaanii kan qaban isin daawwachiifna. Akka tasaa sirnawwan nyaataa adda ta'aniin haamileen keessan kan jeeqamu yoo ta'e umriin keessanis kan isin daangessu yoo ta'e kabajamtoota maatii chaanaalii ajaa'ibaa keenyaa seenessa kana akka hordoftan isin hin gorsinu. Qilleensa lubbuu keenya daqiiqaa tokkoo fi osoo dhabnee kan boqannu oksijiinii 20% addunyaa keenyaa fi kan oomishu haala qilleensa naannoosii kan si'eessu dacheen keenya miidhamni akka irra hin geenyee fi bakka kana jiraa jedhu qorattoonni. Bal'ina kaaree kiiloomeetira miiliyoona 8 ol kan qabu bal'ina ardii Awurooppaa kan qabu biyyoota 9 keessaa diriiree kan argamu dheerina kiiloomeetira 6,400 laga guddicha addunyaa keenyaas hammatee qabateera. Lubbu qabeeyyii miiliyoonaan lakkaa'amuu fi mana jireenyaa bal'ina bosonaatiin dorgomaa kan hin qabnee fi hafuura addunyaa kanaadha. Bosonni Amaazon Laatiin Ameerikaatti lafa bal'ina 40 irratti diriiree kan argamuu fi madda bishaanii kan ta'e bosona Amaazon kana keessatti gosawwan ajaa'ibaa waa waraanii jedhaman ni argamu. Biyya kaaba Ameerikaa Ekwaador magaalaa guddittii Kiyyooto irraa imala konkolaataa sa'aatii 6 eega deemtaniin booda xiyyaaraan deemtanii deebi'uu fi doolaara 1,400 ni kaffaltu. Hin ta'u fedhiin koo konkolaataan deemuudhaa kan jettan yoo ta'e immoo dabalataan guyyoota 2 fi bosona dukkanaa Amaazon kana keessa deemuun jiraattota jireenya addaa fi nuuf haaraa ta'e kana jiraatan waa waraanii ni argattu. Gosawwan kunneen dandeettiin uumamaa hubachuuf qaban adda isaan taasisa. Duraan maqaan itti waamaman Awkaas ta'us amma garuu waa waraanii kan jedhaman kunneen jiruu fi jireenya isaanii akkuma bineensota bosonaatti bosona Amaazon dukkanaa kana waliin kan walitti hidhamedha. Seenaa ajaa'ibaa jaarraawwan hedduu lakkoofsisanii bosona kana keessa waliinis qabu. Yoo xiqqaate waggootan 500 fi bosona Amaazon kana keessatti hawaasa addunyaa kanarraa fagaatanii fi adda bahuun jiraachaa akka turanis ni amanama. Baalli mukarraa wayite kufu gurri isaanii akka simbirroo halkanitti kan dhaga'u biyyoo keessaas ta'e lafarraati sosochii kamiinuu ijji isaanii argu. Kun hanga har'aatti bosona kana keessatti lubbuun akka turanii fi sababa ta'eera. Haala akkamiin yoo jettani bosona dukkanaa kana keessatti lubbu qabeeyyii jiran adamsanii nyaachuuf ijjii fi gurri isaanii murteessaa waan ta'eefidha. Eenyummaa fi aadaa addaa kan qaban waa'eroonni afaan waa'ereedoo jedhamu kan mataa isaanii qabu. Afaan kun afaanota biroo naannichatti dubbataman irraa adda kan ta'ee fi kan walitti hin dhufnedha. Harki caalaan isaanii Ikwaador kutaa Naappoo, Paastazaa fi Oreelaanaa keessatti kan argamanidha. Bosona roobaa dukkanaa kana keessatti faffaca'anii jiraatu. Haala jireenya hawaasummaa isaanii kan ilaalle yoo ta'es miseensa maatii lakkoofsa xiqqaa qabaniin gareewwan firoottaniin kan gurmaa'edha. Dursaan aadaa gosa Waarawotaa Piyaayaa jedhama. Dursaan kunis dhimmoota hawaasummaa fi amantaa isaanii hoogganam. Haala jireenyaa walxaxaa naannoo isaanii waliin walitti hidhames ni dursu.
amantaa lubbuu qabeeyyii bosonaa fi biqiltuuwwanii waliin walqabatee ni gaggeessu. Amantaan isaanii uumama irratti kan bu'uureffatedha. Waa'ee waraaniiwwan bosona Amaazoon ilaalchisee beekumsa gadi fagoo qabu. Dawaawwan biqiltuu irraa hojjetaman, mudurawwan nyaataa fi amaloota biqiltootaa sirriitti hubatanii kan beekanidha. Nyaatawwan jaallatamaa isaanii kan akka jaldeessaa fi simbirroowwanii adamsanii nyaachuuf kan itti fayyadaman xiyyaa isaanii furgaggeessuun akkasumas eeboowwan isaanii darbachuun ajjeesu. Aggaamsi isaanii immoo kan dogoggoru miti. Abbaa ogummaa harka olaanaa kan ta'an waa'ee waraaniiwwan kan akka geessoo yookiin zambiilii, huccuu hojjechuu yookiin shammaanii fi hojiiwwan harkaa addaa ni hojjetu. Wayita adamuu fi bobba'anitti guyyaa xiyyaa isaanii fi waqtiiwwan isaanii adda addaa irrattis qaama isaanii halluu babbareedaa adda addaatiin dibuun of faayessu. Jabana kanatti nuti kan fayyadamnu rasaasni isaan bira hin jiru. Summii kiraaree jedhamu fayyadamuun adamsu. Summiin kiraaree jedhamu kun kan qophaa'u achuma bosona kana keessatti kan argaman mukaawwan waggoota dheeraa jiraatan irrattidha. Mukanneen kunneen irraa kan muran waan summii kana ittiin qopheessanii fi qola yookiin gogaa mukichaa fudhatanii manatti galuun ni quncisu. Kan quncisan sanas baalaan maranii akka bishaatu taasisu. Yoo xinnaate daqiiqaa 15 fi erga bisheessaniin booda baala ittiin marfame sana osoo hin hiikin ol dhaabanii afaaniin bishaan buqqatanii safaruun itti naqu. Kanaan boodas dhangala'aan qulqullaa'ee coccoobu sana walitti qabuun irra deebiin danfisanii gara summiitti akka jijjiiramu taasisu. Adamuuf kan qopheessan xiyyaawwan hedduu kunneen summii kana fiixee isaatti diddibuun ni kaa'u. Dhiironni kana wayita qopheessan, dubartoonni ammoo gara bosonaatti deemuun mudura dhugaatii aadaa ittiin qopheessan lafa keessaa soqanii baasuun ni qopheessu. Dhugaatiin aadaa chichaa jedhamu kun kutaa addunyaa biraatti haalli ittiin qophaa'u kan barame miti. Mudura quncisan kana mooyyeen tumanii afaaniin alanfataa tufuun ammas ni tumu. Mudura alanfatanii tufan kana baakteeriyaadhaan akka nyaatamu taasisuun dhandhama adda akka qabaatu taasisu. Kana osoo hin hojjetin osoo hafanii dhandhama addaa itti fida waan ta'eef alanfatanii tufanii tumuun keemistirii aadaa isaaniidha. Adeemsa kana keessa erga darbanii booda adamuuf bobba'uun guyyaa tokko duratti dhangala'aa kana calaluun ni dhugu. Amma adamuuf qophaa'aniiru. Adamoon waa waraanii fi akka bishaan lagaa waraabanii galuuti. Hojii guyyaa guyyaa isaaniitis. Ijoolleen waa waraanii jaldeessa akka malee jaallatu. Maatiin immoo isaan nyaachisu. Uumama sirriitti hubatanii kan beekan waa waraanonni afaan isaanii waa'oo yookiin waa wareedoo dabalataan dandeettiin bineensota waliin walii galuu fi qaban olaanaadha. Amala bakka jireenyaa fi sosochii jaldeessotaa sirriitti kan beekanidha. Kanaanis akkuma bineensota adamsaniitti sagalee isaanii fakkeessanii baasuun kiyyoo isaanii keessa akka seenan taasisu. Foon isaanii pirootiinii fi wantoota qaamaaf fayyadan hedduu akka qaban kan amanaman jaldeessonis gara kiyyoo isaaniitti ni seenuufi. Jaldeessa kiyyoo isaanii keessa seene xiyyaa summiin dibameen erga waraananiin booda gootummaa fi injifannoon irbaata irratti nyaachuu fi gara mana jireenya isaaniitti qajeelu. Bineensota adamsan keessaa isaaniif akka jaldeessaa kan jaallatamuu fi mi'aawu hin jiru. Qonnaan bulaan keenya immoo boqqolloo, mishingaa fi kanneen midhaan biroo waan mancaasanii fi isaan ajjeesnee gatuuf deemna. Isaan immoo akkasittiin lubbuun jaallatu. Jaldeessonni waaraa'uunii fi madda foonii qofa osoo hin taane aadaa, amantaa fi dinagdee isaaniitiif bakka guddaa kan qabudha. Hanga isaan ga'u erga adamsaniin booda madaalli uumamaa eeguuf jecha hambisu malee hunduma isaanii guyyaa tokkotti adamsanii hin fixani. Jaldeessa adamsuun ajjeefatan kana guggubanii fi bisheessanii erga nyaataniin boodas dhangala'aa yookiin maraqii isaanii dhuguun lafee fi gogaa isaaniis meeshaa fi uffannaa adda addaa ittiin hojjechuuf fayyadamu. Haala jireenyaa isaaniin addadha. Hawaasni kun dhiibbawwan gosa hedduutiin hawaasa addunyaa kanarraa lakkoofsi isaanii hir'achaa dhufaa jiru keessattis waaraawwanni adda dureedha. Qaamolee hawaasaa biroo waliinis walitti dhufeenyi qaban baay'ee xiqqaadha. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1956tti kutaa hawaasa addunyaa biraa waliin waan walitti dhufanii fi yeroo jalqabaatiif isaan addunyaa kanarra jiraachuun isaanii mirkaneera. Jaarraa 20ffaan asitti sababiiwwan adda addaatiin dhiibamanii addunyaa alaatiin wal baruun isaanitti dirqamateera. Haalli walitti dhufeenyaa kun immoo jireenya isaanii irratti dhiibbaa uumeera. Ergamtoonni misiyoonaa gara daangaa isaaniitti ce'uun aadaa isaanii jijjiiruu fi yaalaniiru. Faallaa kanaanis aadaa, afaanii fi duudhaawwan waaraawwaniiwwan eeguu fi kunuunsuu fi kan carraaqanis jiraachuun isaanii dhugaadha. Sababiin biraa immoo bakki naannoon jiraatan qabeenya uumamaan kan badhaadhe waan ta'eef qalbii abbootii qabeenyaa hawwateera.
keessumaa kuufama boba'aatiin kan guutame waan ta'eef dhaabbileen boba'aa oomishan daangaa waa ooranii keessa seenuun boba'aa oomishuu fi wayita yaalanitti bosona mancaasuu fi faalama qilleensaa uumuun jireenya isaanii irratti balaa guddaa fideera. Waara'ooniiwwan hanga har'aattis aadaa fi haala jireenya isaanii akkuma jirutti itti fufsiisuu fi waan fedhii qabanii fi kutaa addunyaa kanaa waliin walitti dhufeenya uumuu hin fedhani. Waggoota muraasaan keessatti mirgawwan abbaa qabeenyummaa waara'ooniiwwanii mirkaneessuu fi aadaa isaanii kunuunsuu fi carraaqaa jiru. Isaanis qaamolee hawaasa naannichaa fi dhaabbilee eegumsa naannoo biraa waliin ta'uun manca'aa bosonaa ittisuu fi akkasumas filannoowwan haala jireenyaa itti fufiinsa qabu beeksisuu fi hojjetamaa jira. Waara'ooniiwwan akka fakkeenyaatti fudhanne malee bosona roobaa ajaa'ibaa Amaazoon kana keessatti dandeettii mala adamoo kan mirkaneeffamee fi gosawwan shuwaar naannoo daangaa Peeruuttis kan argaman Ochor kan jedhamanii fi hojiiwwan qonnaa fi adamootiin kan jiraatanii ni argamu. Gosawwan kunneen amalawwan hedduu hadizaabeewwan waliin kan wal fakkaatan qabu. Fakkeenyaaf hundumtuu jechuun ni danda'ama naannoo isaanii waliin walii galuun kan jiraatan yoo ta'u beekumsa uumamaa gadi fagoos ni qabu. Dabalataanis afaanotaa fi aadaawwan mataa isaaniis qabu. Haa ta'u malee rakkoowwan gosawwan kunneen qunnamaa jiran wal fakkaataadha. Manca'een bosonaa dhiibbaa ammayyummaa addunyaa jabanaa akkasumas qoqqoodinsi lafaa yaaddoo guddaa isaan irratti uumeera. Haalli adamsaa fi itti fayyadama jalleessaa waara'ooniiwwanii aadaa fi naannoo isaanii waliin kan walitti hidhamedha. Aadaan kunis dhaloota irraa dhalootatti ce'uun umurii jaarraa hedduu kuufateera. Haala qilleensa naannoo kunuunsuuf qabeenya bishaanii eeguunii fi biqiltuuwwanii fi bineensota hedduu fi bakka jireenyaa ta'uun kan tajaajilu bosona Amaazoniin nagaatti jennee gara ardii keenyaatti deebineerra. Gara Afrikaatti wayita deebinu biyya baha Afrikaa Taanzaaniyaa arganna. Achittis addunyaarraa haala damoo isaaniitiin baay'ee kan dinqisiifaman akkasumas haala nyaataa hin baratamne kan qaban gosa ajaa'ibaa hadizaabeetu jira. Biyya keenya Itoophiyaa kaanee imala yoo jalqabne kiiloomeetirawwan 1825 erga qaxxaamurreen booda Taanzaaniyaa ni seenna. Taanzaaniyaa akkuma geenyeenis gara haroo Eeyyaasitti deemuun achinis gosa ajaa'ibaa hadizaabee arganna. Hadizaabeewwan waggoota 50,000 olii fi haala jireenya wal fakkaataa amma jiraachaa akka jiran ni himama. Kutaa addunyaa alaa waliin yeroo jalqabaatiif kan wal baran waggoota 150 durattidha. Walumaa galatti baay'inni isaanii gara 1,000tti kan dhiyaatan hadizaabeewwan kunneen akkuma waara'ooniiwwaniitti jireenya isaanii adamoo irratti kan hundaa'edha. Keessumaayyuu foon daljeessaa foon bineensaa addunyaa kana irratti argaman caalaa baay'ee kan jaallatanidha. Nuti Itoophiyaanonni ittoo lukkuu yookiin andaanqoo baay'ee akkuma jaallannutti hadizaabeewwanis foon jaldeessaa baay'ee akka malee jaallatu. Foon dheedhii fi jaalalli qabnu olaanaa akkuma ta'etti isaanis foon jaldeessaa dheedhii isaa nyaatu. Kan isaanii adda kan taasisu qulqullinaa fi bakka hin qabani. Bishaan hagam boora'ee fi faalame yoo argatan gadi jedhanii dhuguurraa wanti isaan dhorku hin jiru. Foon biyyoonis margaanis dhoqqeenis faalame kan argatan yoo ta'e gara afaan isaaniitti geessuun ilkaan isaanii daakuu fi alanfachuu malee filannoo biraa hin jiru isaan biratti. Faranjoonni afaan hadizaabee akka dubbii yookiin haasaa kiliik laanguweejii jedhanii kan waamaman keessaa tokko ta'ee hadizaanii jechuun moggaasaniiru. Afaan isaanii kun afaanota Afrikaa waliin sagalee wal fakkaachuun alatti wanti walitti fiduu tokko iyyuu hin jiru. Haala jireenya adamoo irratti hundaa'ee kan jiraatan hadizaabeen godoowwan yeroo fi tajaajilanii fi mukaa fi marga irraa hojjetaman keessa jiraatu. Yeroo baay'ee akaakuu uffannaa gogaa bineensotaa yookiin baala irraa hojjetamanii qaama saalfannaa isaanii qofa kan uwwisuu fayyadamu. Lakkoofsaan yartuu ta'uun gareen kan jiraatan hadizaabeewwan kunneen dursaa yookiin hoogganaa kan jedhamu hin beekani. Namoonni hunduu walqixadha. Amantaa yookiin hafuurotaanis ni amanu. Dhiironni xiyyaawwan aggaamii isaanii hin dhabne hojjechuun fi qopheessuun muuxannoo olaanaa qabu. Xiyyaa kana wayita qopheessanitti kan tokko kan kaan irraa adda akka ba'uu fi mallattoo irratti taasisu. Kunis wayita adamsanitti xiyyaan tokko yoo bade argamee kan eenyu akka ta'e salphaatti adda baasuu fi gargaara. Naannoo isaaniitti mukawwan biqilan irraa dameewwan isaanii muruun muka jiidhaa kana ilkaan isaaniin sirreessu. Achinis baala yookiin gogaa isaa kana qoqoncisanii kan dabe yookiin jallate sirreessaa hanga boca sirriitti dhufuutti ni soofu. Xiyyaan soofames yeroo tajaajilli isaa akka dheeratu akkasumas aggaammii isaanii akka hin dogoggorreef jecha baallee simbirroo itti hidhu.
Xiyyaa isaanii erga sirriitti sirreeffataniin booda daboonii ni deemu. Adamoo isaanii kana kan isaan deeggaran saroota isaanii 10 ta'an qabataniis ni deemu. Erga waliin maratanii boodas garee gareen qoqqoodamanii kan adamfamu bakka daljeessii jirutti imala isaanii jalqabu. Xiyyaawwan isaanii summaa'ee fi hin summoofne albee fi kanneen biroo qabatanii barraaqa irratti bakka yaadame sana ni gahu. Sareewwan kunneen ijaa fi gurra namoota adamsanii ta'uun tajaajilu. Kanaanis iddoo bal'aa yeroo gabaabaa keessatti fuunfachuun hojii hadizabeewwanii salphisu. Amma faana bineensa adamfamu waan argatanii fi faana kana hordofanii haala qilleensaa ho'aa qofa osoo hin taane kan gubu osoo hin dhufin kaayyoo isaanii galmaan ga'uu qabu. Eebii bishaan isaanii ba'uufis bishaan booraa karaa isaanii irratti argatan abbuqqachaa wayita deeman dhibeenii fi dhukkubsachuun isaan bira hin jiru. Dandeettiin qaamni isaanii dhibee ittisuu danda'uun carraa gaarii uumeeraafi. Sareewwan fuunfachaa deeman kunneen fooniin wayita isaanitti dhufe fiigichaa isaanii jalqabaniiru. Sababiin fiigichaa isaanii holqa yookiin boolla tokkotti dhaabbateera. Boolla kana keessa bineensi jiraachuusaa dirqamadha. Bineensi kun boolla isaa keessaa dammaqee akka ba'uuf jecha namoonni adamsan muka dheeraa gara boollaatti darbatu. Haa ta'u malee milkaa'uu hin dandeenye. Yeroon isaanii akka qisaasamu waan hin feeneef gara adamoo biraa isaaniitti deemu. Adamoo qofa irratti kan hundaa'an hadizabeewwan nyaanni boriif jedhanii kaawwatan hin jiru. Amma bineensi tokko mukarraa gara mukaatti wayita utaalu arganiiru. Battalumatti sagalee isaanii balleessanii xiyyaa isaanii xiyyeeffatanii hanga bineensi kun deebi'ee sochootti eeguu jalqabani. Adamsaan tokko iddoo biraatti mukawwan sosochoosuun bineensi kun akka utaalu taasisaa jira. Akkuma yaadame wayita socho'u xiyyaadhaan aggaammatanii waraananii. Bu'aa adamuu isaanii kana sanqii isaanii irratti hidhachuun xiyyaa isaanii barbaachuu jalqabani. Haala akkasiin sa'aatiiwwan 4 erga bosona keessa deemaa tureen booda boqonnaaf ta'anii. Achiinis kallattii isaanii jijjiirachuun adamuu isaanii itti fufani. Daandii isaanii irratti boollawwan argatan keessas lafarras mukarras bineensa argatan adamsaa dhakaa waliin dhahuun ajjeesaa fi muka qabataniin reebaa ni ajjeesu. Irra deebiin erga boqotaniin booda muka waliin riguun yookiin ichimiidhaan abidda qabsiisuun baala sammuu keenyaa dammaqsaa agartuu keenya fooyyessaa jedhan ni hunatu. Sa'aatiiwwan 7 booda muka jalatti abidda qabsiisuun bineensota adamuun ajjeefatan waaddachaa eegeen isaanii osoo hin hafin ni nyaatu. Saree isaaniitiifis haftee kennuudhaan jajjabeessu. Adamsa irratti xiyyaawwan badan bakka buusuu fi haaraa hojjetu. Hawaasni kunneen daandii isaanii irratti kan argatan jireenya isaanii keessatti bakka guddaa kan qabu damma bosona keessaas murachuun nyaataafis daldalaafis qabatu. Hadhaawwan kan argatan yoo ta'e immoo guggubaniitu jaarsolii fi kan kennan. Akkasuma jecha jireenya isaanii adamoo irratti kan hundeeffatan hadizabeewwan kunneen bineensota ciccimoo hoosisan waliin falmaa nyaata isaanii bisheeffatu. Arba, leencaa fi qeerransaan waliin hagas walitti hin bu'ani ni sodaatu. Muuxannoo cimaa kan qaban hadizabeewwan kunneen jaldeessota, harree diidaa, saattawwaa, booyyee fi kanneen biroo saffisaanii adamsuun ajjeessuu fi summii miidhaa guddaa qabu fiduun ni fayyadamu. Summii qopheessanis daaraa walitti makuun xiyyaa isaanii dibatu. Achiin boodas harka isaanii margaa fi baalaan qulqulleeffatu. Akkasiin birootti sagalee adda addaa baasuun bineensota adamsan barbaaddatu. Akkuma milkaanittis walitti qabamanii waaduun yookiin guggubuun akkasumas osoo hin guggubin nyaatu. Hadizabeewwan qulqullina isaanii eeggachuun nyaachuu baatanis nyaata qaama isaaniif barbaachisu garuu ni beeku. Keessumaa dubartoonni biqiltuuwwanii fi mudurawwan nyaataa fi sirriitti adda baafatanii beeku. Dammi akkuma jaldeessaa hadizabeewwanii biratti nyaata baay'ee jaalatamudha. Simbirroowwan waliin dandeettii waliigaluu guddaa kan qaban hadizabeewwan kunneen simbirroo hordofuunidha bakka isaanii kan beekan. Uumamaa fi biqiltuuwwan baay'ee kabaju kan jedhamee fi hadizabeewwan kunneen naannoo isaanii waliin jiraachuu itti beekaniiru. Umuriin isaanii waliigalaa garuu baay'ee gabaabaadha. Yoo xinnaate waggaa 32dha kan jiraatan. Daa'imman dhalatan 4 keessaa kan guddatan 2 qofa waan ta'eefidha. Haa ta'u malee babal'inni qonnaa fi guddinni turizimii lafa hadizabeewwanii xiqqeessaa bineensonni adamfafanis irraa fagaachaa dhufaniiru. Hiyyummaa waliin falmii cimaa taasisaa kan jiran hadizabeewwan dhiibbaan addunyaa ammayyaawaa kun aadaa isaanii irratti gufuu guddaa ta'aa jira. Kabajamtoota chaanaalii ajaa'ibaa keenya
Har'aaf haala jireenya gosaawwan ardii Afrikaa fi Laatiin Ameerikaa ilaalchisuun kan qindeeffanne kanumaan xumurameera. Akkuma kanaan dura chaanalii keenyaa fi namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuunii fi mallattoo bilbiltuu tuquun maatummaa keessan akka cimsitan yaadaa fi yeroo keessanis akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Yeroo fi fayyaa gaarii isiniif hawwina.